mucaan sin suura irratti argitan kuni waantiyyaa jedhamti jechuudha. Beektuun dumti keessan iyyuu gatii ta'eef seenaa ishee immoo sirriitti bal'istanii beektu. So yeroo baay'ee yoo ilaaltanii ta'e social media kanarratti namoonni baay'ee waan garaagaraa jedhanii ishee arrabsu koomentii ishee jala galtanii yoo ilaaltu taatan illee waa'een uummata biyya kanaa baay'ee tokko na ajaa'ibaa jechuudha. Mucaan kuni haadha ishee fi abbaan ishee yeroo isheen daa'ima turtedha jechuudha. Kan isaan gargar walirraa bahanii erga gargar bahanii booddee waantiyyaanii haadha ishee faana baate jechuudha. Haadhi ishees immoo kan isheenitti mucaa kana fudhattee baate jaalala mucaa kanaa qabaatte otoo hin taane nama hundumaaf haadhi gaarii ta'uu hin dandeessu. Hundi keenya iyyuu garuu haadhi keenya gaariidha jenneedha kan nuti odeessinu. Haa ta'u malee garuu waantiyyaan akka jettetti haadhi kiyya anaaf gaarii mitiidha jechuudha kan isheen jette. So abbaa ishee fi haadhi ishee gaafa gargar bahanii waantiyyaan haadha ishee faana baate jechuudha. Haadhi ishees immoo kan isheen mucaa kana fudhattee baatee fi jaalala mucaa sanaaf qabduuf otoo hin taane qabeenya abbaa manaa ishee irraa kan itti mucaa kana guddistu jettee qabeenya irraa hirmaachuuf jecha gatii guddisa mucaa kana gaafachuuf jecha mucaa kana of faana baaste malee jaalala mucaa kana qabaattee miti jechuudha. Waantiyyaan erga haadha ishee faana jiraachuu darqabdee haati ishee kun akka baay'ee ishee rakkisaa turte. Ibin akka haadha ormaatiitti nyaatallee akka isheen dhowwataa turte, uffannallee akka isheen ittiin uffisne ture, bakka bulmaataallee kushinaa keessa yookaan immoo bakka nyaatitti bilcheeffamu akka bulaa turtedha jechuudha kan isheen haasoftu. So haadhi ishee sun baay'ee ishee rakkisuurraa fi ishee miidhuurraa kan ka'e haadha ormaa caalaa gatii baay'ee ishee miitee fi waan ishee irra gahaa jiru kana abbaa isheetti mattee jechuudha. Abbaan ishees immoo nama waantiyyaaf yaade fakkaate jalaa badii koottu jedhee mucayyoo kana gorsee jechuudha. Mucaan ammas erga haadhisa ishee fi ta'uu hin dandeenye gara abbaa isheetti baddee dhaqxe jechuudha. Gaafa waantiyyaan abbaa isheetiin mari'atte gaafa isheen baddee lafa abbaan ishee jiru gaafa dhaqxu inni haadha manaa biraa fuudheera. Gaafa haadha manaa biraa fuudhu akka haadha ormaatiitti ammas mucaa kanarra rakkinni gurguddaan ga'uu itti fufee jechuudha. So haadha ormaa immoo hundi keenya suma beeknudha gatii ta'ee fi baay'ee ishee rakkisaa akka turte inni illee immoo akka mucaa isaatti ishee gargaaruuf waame otoo hin taane qabeenya guddisa mucaa kanaaf jedhee gara haadhaatti ergaa ture sana ofiisaa oolfachuufidha jechuudha kan inni ishee ofitti waame. Achittis immoo rakkoo gurguddaan ishee irra ga'ee beela'aa, dheebochaa, hacuucaa, reebamaa, agabuu oolchaa, bulchaa baay'ee gatii ishee rakkisaniif falli waantiyyaan saayitii kanatti argatte baddee gara Finfinnee dhufuu ture jechuudha. Adaadaa ishee kana bira dhufuuf murteessitee adaadaa ishee faana mari'attee gara Finfinnee dhufte jechuudha. Haa ta'u malee garuu gara Finfinnee gaafa dhuftu bilbilli adaadaa ishee sun gatii hojjechuu fi didee fi Finfinnee keessaa nama biraa gatii hin beekneef konkolaachisaa kanatti deebitee gaafa isheen boossu konkolaachisaan sun raayidii qabee fi gara mana adaadaa ishee lookeeshinii isaa iyyafatee geesseetti kenne jechuudha. Ammas rakkoo waantiyyaa kana qofa hin turre jechuudha. Gara mana adaadaa isheettis gaafa galtu adaadaan ishee suni firooma yookaan immoo waan fira ta'aniif ishee gargaaruuf ofitti waamte otoo hin taane hojjettuu mana ishee godhachuufidha jechuudha kan isheen gara ofiitti waamte hojjettuu ishee sana mana ariitee ishee kana akka hojjettuutti qacaratte jechuudha. Sana booddee yeroo dhiyoo booddaa mana bunaa banatte jechuudha. Adaadaan ishee kun gaafa mana bunaa banattu mana bunaa hojjechiisuu itti fufte jechuudha. Mana bunaa sana otuma hojjettuuti mucaan kun rakkoo gurguddaa irraan gahaa turte. Isheen kunis maallaqa dhoowwachaa turte, reebaa turte, rakkisaa turte jechuudha. Haadha ishee biraa abbaa ishee biraa ergatta akka xari'atamteeti booda adaadaa ishee biratti rakkoon guddaan erga irra ga'ee booda fala biraa gaafa dhabdu garamitti galte jechuudha gara daandii irra ciisuutti deebite jechuudha. Daandii mana amantaa ilaalte naannoo sanatti daandii irra ciisuu eegalte jechuudha. Guyyoota muraasa erga daandii irra jiraatte booda bilbila konkolaachisaa sana gatii qabduuf gara isaatti bilbiltee daandii irratti baheen jira gaafa isheen jettuuni innis immoo hatattamaan dhufe hojii singalcha jedhee gara mana juusii wayii galchee mucaan kun yeroo mana juusii hojjetaa turte mana kireeffattee gatii galaa turtee fi mana ishee sana keessatti shufeeriin yookaan immoo konkolaachisaan inni mana juusii sanaatti ishee qacarsiise mana isheen kireeffattee kana hin dhadhaqa ture jechuudha. Dirqama namni isheen qaba jettee yaaddu isa qofaa gatii ta'eef fala biraas gatii hin qabneef of dandeesses jireenya mataa ishee jiraachuu gatii hin dandeenyeef isa faana jiraachuun dirqama ta'e jechuudha. Jaallattee yookaan immoo gaa'ela naa ta'a jettee miti jechuudha kan isheen isa faana buluu jalqabdee jechuudha. Rakkinatu akka tasaa waan kana keessa ishee galchee jechuudha. Sun immoo deemeet waggaa 12tti ji'a gara dhumaa keessa mucaan garaatti akka hafe waggaa 13 taate immoo akka isheen daa'ima deesse hundi keenya iyyuu quba qabnaa jechuudha. Itti fufee achittis gatii ta'uu fi hin dandeenyee fi nama daandiirraa taate jechuudha. Kana booddee falli mucaan kun argatte
akka carraa ta'ee jireenyi ishee kun nama baay'ee gati gaddisiiseef karaa TV EBS gara fuula uummataatti dhuftee gargaaramtee sadarkaa har'a irra jirtu irra geesse jechuudha. So seenaa kana hunduma isaa otoo akka isheen qabdu hundi keenya iyyuu beeknaa jechuudha. Seenaan kun mucaa dubaraa xiqqoo kanatti haa turuuti. Nama guddaatti iyyuu baay'ee ulfaataa jechuudha. Dhiirattuu baay'ee ulfaataa jechuudha. Waa malee ani kanan kaasnee jechuudha. Mucayyoon kun erga gargaaramtee gara miidiyaatti dhuftee booda afaan Oromoo sin fayyadamti, waan garaagaraa sin fayyadamti. Jaallattanis jibbitanis mucaa Oromooti jechuudha. Keessumaa saayitii ammaa kana immoo mucaa dhiiraa tokko faana miidiyaa irraa gati isheen mul'ataa jirtuuf ajandaa taatee jirti jechuudha yeroo ammaa kana. Maal sinin jechuu barbaadeeni keessumaa ijoolleen Oromoo jechuudha. Mucayyoo kanan arrabsiina. Akka garaagaraatiitti waan saayikoo ishee miidhuun godhiina. Seenaa ishee ilaala. Uummanni Itoophiyaa nuti si gargaarree akkasii goonee maallaqa keenyaan si gargaarree jedhanii yeroo isaan arrabsan ni agarraa jechuudha sooshaal miidiyaa kanarraa. Kan nama gargaaranii maaliif? Daandiirraa nama kaasuun, nama gargaaruun akka namni sun nama ta'uuf himini. Amma mucayyoo kana gargaaran issee waan gaariidha. Gargaari uummanni Itoophiyaa hunduu ishee gargaariira. Baay'ee gaariidha. Erga ishee gargaartanii isheen jireenyuma sana keessa gaddeebiitiin akka isheen jiraattu immoo akka isheen akka kanaatti mul'atte akka isheen nama taatuufidha kan uummanni Itoophiyaa ishee gargaare. Waan kana hundi keessan iyyuu itti yaadameesti. Nama tokko gargaartanii yoo daandii irraa kaastan yoo inni sin caalee argame iyyuu issee jedhaani. Issee bagana caalte baga waaqayyo sii godhe gammadaa waan gootaniifiitti gammadaa malee si gargaarree tarraa akkas godhattaa si gargaarree tarraa akkas godhattaa. Amma mucaan kun waan goote hin qabdu, jireenya mataa ishee jiraataa jirti, gammachuu guddaa qabdi, jireenya bareedaa jiraachaa jirti. Kun immoo kan of si galateeffachiisudha. Waan gooteef kanatti itti gaabbitu otoo hin taane kanatti of galateeffattudha. Bagan gargaare, bagan bukkee dhaabbadhe, kunoo sadarkaa kanarra geessa, issee baguma gammadde, baguma isheefii darbe, baguma isheefii ta'e jennee ofitti gammaduu qabna malee ani gargaareetaniin ani ishee gargaareetaniin akka tokko godhatti. Hin kolfiti miidiyaa irraa akka tokko godhatti. So akka isheen boossu barbaaddanii, akka isheen iyyitu barbaaddanii, akka isheen rakkattu barbaaddanii. Nama rakkate kamiyyuu kan gargaaran nama haa taatuuf, haa gammadduuf, itti haa toluuf. Bakka mucayyoo kana itti tolee jira, gammaddee jirti. Waan gootaniin arrabsuu, saayikoo ishee tuquu jechan taane jechuun akka dhuunfaa kiyyatitti waan tokko bu'aan qabu jechuudha. Kanaaf warreen akkas gootan hundi keessan iyyuu otoo dhaabdanii natti tolaa jechuudha. Itti fufee waan isiniin jechuu barbaade mucayyoo kana irra caalaatitti warri afaan Amaariffaa fayyadaman koomentii isaan irratti barreessan waan isheen Oromoo taate qofaaf akka ta'e hin dagatiina. Mucaan kun otoo saba biraa taate jecha waan godhan sanaan hin arrabsan turan. Fidanii waan saayikoo ishee miidhu hin jedhan turan. Mucaan kun gatii mucaa Oromoo taateef gatii isheen afaan Oromoo fayyadamtuuf baay'ee ishee arrabsu jechuudha. Dhufanii jechoota isaan jedhanii arrabsani sin dhaqaa koomentii irraa dubbisaa. Mucaa dubaraa miti, mucaa xiqqishoo seenaa akkasii seenaa gadhee akkasii dabarsite miti, nama saayikoon isaa nagaa nama seenaa gaarii dabarseenu hin jedhamu jechuudha. Warra akka harreetti yaadanidha jechuudha baay'een isaanii. Harroonni immoo jaruma gatii ta'aniif rakkoon hin jiru jechuudha. Ani garuu akka ijoollee Oromootti waa tokko sinin jechuun barbaada. Mucaan kun gaafa isheen viidiyoo hojjette jajjabeessaanii, dhaqaa jajjabeessaanii, koomentii gaarii barreessaa fi jabaadhu jedhaanii, hamileen sin bu'iin jedhaanii. So kana gochuu otoo dandeenyuuti nutis dhaqnee jara gargaarree waan gadhee irratti barreessuun gaarii mitin sinin jechuu barbaada. Please mucaa kana saayikoo ishee haa eegnuu fi si'achi isheenuu maallaqa sinin gaafattu, si'achi isheen iyyuu waa biraa naa godhaa sinin hin jettu. Garuu hojii isheen sooshaal miidiyaa kana irratti hojjettu irratti sappoortii gochuu, koomentii gaarii barreessuu fi jabaadhu jechuu, yoo isheen laayivii galte giiftii kennuu fi kanuma bakka wanti biraan hin jiru. Warri mucayyoo kana jaallattan hundumti keessan jechuudha. Viidiyoo kana copy link, share, repost gootanii namoota yaada dadhabaa akkasii yaadan biraan akkasii naageessan abdii guddaan qabaa jechuudha. Namoota akka kanaatitti yaadan guutummaa isaanii biraan akkasiin naageessan hin barbaadaa jechuudha. Kanaaf iyyuu copy link, like, share, repost gochuu hin dagatiina. Galatoomaa ulfaadhaa yoon dogoggore na of kalchaa.